Abo mata tujuh ya. Barak, barak, barak. Bo, kot mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tota kabajam tota. Ken hundi kesan wakam naga faya jirtu sini jecha. Akam naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam naga jirtu faya ki seni jada. Itu fufta. naga kau dah. Naga kau. Mal lafat ya. Akan mat jirenya makana tu. Rota kotoko ni jira mire. Jirenya mal akan awar. Adunyang gizi tak. Namun tika jaram tu gizi tak tika jaraman. Sebeda. Nah, mata tak kalau. Omanta ni akan macam di sini cingka kita. Cingki akasile berbaju. Cuma map no aku mau gitu kamera filipiti kita. Yo anile wan toko wajah suni jadi. Ayam malam. Rakun kau. Nah orang tu tak kau jom tu tak kena. Aku mau bekam tan yo. Aku mau beinu hundu wajuma beina. Wan ini rajiro. Wan dema jurukan le. Kau kau jangan jadi tenin. Ya ada namni kuang kamne le asman lagi tani. Ya guru namni hundu kuang kawa. Ati akam. Ma. Kan mat Cengkamin kamu wan sini toko juru. Ya ni wan toko wan nara fakatu si dubisu berbade. Ukini mo wan bro naga bata. Ukini kamera gitu cengkamar tamu mal. Nah, akasumat ya haluma amma keessa jiru dha malee haluma jidduu kana keessa baay'ee bakka humna olantiin ajjechuu jira beekee na tulfaachuu jira. Kuan haluma tama keessa jirtu kana anillee dhimma kanarra waan xiqqoo haasa'uu barbaade wanti sunillee maal noo jettu wanni amma dhimmi si cinqu wama yoo waliin beenu kana waan mucattii Saidootii fi Ayyuutiin ishee Ati amma yoo waan tokko wanni darbe waraabessa taree saree nuttee jettee Oromoo sigale wanni raawwatame atilee wanni si cinqu tokko hin jiru maaliif cinqamta sababni ati cinqamtuuf hoo maali yoo akkuma nama bulmaa tokkotu dura si gorsa gorsaan alallee wanni biroolee jiraatu danda'a ammaaf akkuma gaafititti akkanaa deebiftuu barbaadetti. Hai ani maalidha sitti fakkaate like namni yoo jaalate malee dhibee kiyya kana naa baruu hin danda'u beekte namni na hubachuu hin danda'u yeroo hunda deddeebistee waa'ee nama kan odeessituu fi waan sitti ulfaatee fi humna gaafa dhabdu waan jettu gaafa dhabdu intini jetta beekte harka kennatta bakka harka na kennachiise ani waa'een intala kanaa kun jechuudha bakka hin dadhabe gadi ba'ee baay'ee hiriyoota koojii walii galuu hin danda'u ala turuu hin danda'u mana gaafa galee immoo hedduu takka na dhiphisaa humnaa ol jechuudha humnaa ol kaniin siin jedhu olitti. Amma kau di rumah kana keessa akka baatuuf si barbaadan si galee walumaa galatti waa'ee jaalala wanni jedhamu kun maali atamma bar jaalala wallee osoo hin taane jaalala kijibaatara jirta si galee maaliif waan jetta isin tun heerumtee jaartii namaa ta'e osoo duraanuu kan jaalattu taate amma ta'eeti miti dhiisuu qabda dirqama kun ammallee immoo yookiin akka waan illikii wayii si qabee wayii fakkaata barate ani walumaa galatti wanni isin jechuu barbaade namni nima jaalattee dhabuu ni jira amma dura immoo kanaafuu ati gisee inni isiin osoo isiin kas jaalattu taate yookiin osoo ati ka jaalala dhugaa qabattu taate osoo wanti kun raawwatamin dura ati biyya keessa turteen eessa turte yeroo sana. Ai gatiin ture irra deddeebi'eetuma gaafii jaalalaa isii dhiyeessaan ture ani isin jaaladhaa makaniin jechaanii ture jechuu isin jaaladhuudha gaafiin isin deebiin isin naa deebistuu jechuu. Innaa nama isin jaalanni maal gochuu cinqitan dhiiftu ati bira. Har'a dhuftii boruu dhuftii naamin jedhee makaniin isii eegaa ture. Amma dhiiftuu firraan jedhe bardubaan. Kamitti dhiisume. Uummanni illee kan jaalaa jiran kanuma. Ani illee immoo kan isin jedhu dhimma kana keessa akka nama tokko na cinqe beektaa si galee sitti illee dhiyaadhee yoo atii fi Saidoo illee naaf qixallee ta'uu baattan dura yoo waan biroo uumuun duratti akkuma uumas gaafadha waan uummanni isin jedhu dhagaye waa'ee jaalalaa waa'ee dhimma isaanii keessaa baay'ee isin jechuu barbaadetti ana asuma iddoo wanni waraabeef inna dhimma kana keessaa bahuu qabdaa dirqama ammallee immoo maqaa isillee akka kaaftu barbaada. Atilee naa dhibama. Akka maasii sitti haaruu sitti naaru akkamiin akka keessaa bahume karaa kana jedhiiti. Karaa ittiin bahu bara haaluma ittiin intala kana dagadhu jechuudha. Jaaladhiin asirratti fakkaata murtaa. Aboo amma dhagaye eenyu maqaan kee Mubaarak. Ani qalbii ittiin jiru amma sitti sirees.
dhiisi dhimma isaa sigal waa'ee makanaatu waraabina hin qaanfattu ati nama kana qabu dhiisuu qabda viidiyoo waa'ee ayyuu jaaladhe maal jaaladhe ayyuu malee tabiroo jirtu deemi fuudhi bakka ani jaalatee si caala mucaan fuudhe sitti itti heerumte mindinu wanni isaaf tokkumaatu yoo barbaachisaa ta'e yoo nama si jaalatu namne anuu si barbaada dhala maal jechuu barbaadde ta'e dhiisi nama jaartii jaalatana nuyyuu maqaa nu balleessaa irra bala annatti dhagaama garuu akka tokko maal niitii namaa akkamitti lafa kaaftee maqaa dhooftaati eegee heerumte irra duraanoo ta'e taatee amma niitii namaati nama daffaruu jedhama kudhamu seegalee dhaabuu qabda marraan akkami taa'e garamatti karaamatti hin dhaabu sanatti mi dhaabii bakka irraa dhiisi ka jaartii namaati akkami hin dhaabu la ammati taphatti jirtan lakki tapha miti seriously sijammar jaalali keetu kijibaati morka sayidooti fidamta malee jaalalaa fi miti hayati waan barbaadde jechuu ni dandeessa normaalii jechuu dandeetta miti waan barbaade iyyuu godhuu danda'a maaliif ati namatti dhagama akka namummaa tokkotti sitti dhagamu ta'ummaa obboleessa kan keessoo namni niitii jalaa fudhadhe siin jedha akkamitti tola ani jalaa fudhadhan jenne bara ani si jaalladhe jechuu kiyyatu badiidha si jaalladhe hin jira heerumti bara akka qubeetti godhe hin agarre amma birna taadee bitu hin jenne bara amma isiin tun jaartii miti jaartii sayidooti irraa maaluma qabdaatti dubbata sababni lakki homaa waan isiitti dubbadhe hin qabu bara jaaladhe jechuu maal waa'ee isiin haasa'aa jira malee isiitti hin dubbanne bara uumasiisanuu yoo baate sooshaal miidiyaa irratti jaaladhe maal jechuudha kun innaa mubaarak akkasii jechuu barbaade sillee dhagaye namni si kolfaa jira maqaan hin taane si baay'ee jira isiidhaaf waan hin taane aarii keessa seenuu qabdu yoo ilmoon namaa jaalatanii dhabuu waan jiru namummaan tokko namni waan jaalatee argate tokko hin jiru ol jedhu filee noodha dhagaye an akka mataa kiyyaatti amma jaaladhe dhabe namni waan jaalateen argatu sigale kun immoo hireen waan fal'aanni namaa fuudhee jaa sigale hireen namni ati si dirqama jaalatte argachuu hin dandeettu asla namni wal jaalatu waluun argata waan jaalatu tokko argata kana waan ta'eef amma isin jireenya ofii keessa jirti atillee innillee jireenya isaanii haa jiraatanii dhiyeessi sigale uuma kana irraa bahi baqa viidiyoon waa'ee isaanii hin dalagin maal si gargaara araba tabiroo laalladuu fuudhee hawwata bareeduun isii caaltu meeqaan inni fakkaatu jira Oromiyaa keessa kana waan ta'eef ati dhiisiti akka si gorsa akka namummaatti dhagaye har'allee borullee waan sirraan deemne kun sheemira bakka ati nama akkana jiru taateetiin nama bifa qabu maal taate miskiinofte bara namni yoo ati fi siin waaqa tokko wanti hin jettan maaqa badhiistee kan isii caaltu fuudhuu dandeetta waan ta'eef sigale dhimma kana keessaa bahuu qabda ani wanni asitti arsi waameef kanumsiin jechuu fi dhiisii viidiyoo waa'ee kanallee dalagni yoo dalee jiraate gadi dhiisni isinlee bakka sirees isittillee amma deebistee walaan oolin sigala ayyiidhaan akkuma akka kun bar waan si ciqu miti yaaki namni jaalate waan dhabu hin dhaba hunda maal jaalalli waa isin qofaan haarawa taate ani namni jaalatee namni madaan qabne jiru onni jaalalaa si hin beekata amma morkallee si ta'uu danda'a yookiin jaalallee akka jettu kana jaalallee ta'uu danda'a kun namaan galu beekta amma garuu wanti online irratti ol beeku borullee siifillee waan si qaamsa sheemno si qaanfachiisi gal hiriyoota wanti addaan qabu waan ilaalaa waa'ee intala tanaa odeessuus fedhee yookaan itti yaadee yookaan waan addaa barbaadee oomaa bakka hin beekan waanuma gochaa jiruyyuu hin beekan waaniin hojjechaa jiruyyuu hin beekan bakka malatti keessi kiyya nagaa miti. Dhiisuu qabda waan gochaa jiru jechuun waan kanaa dhiisuu qabda. Akkamiin dhiisa? Akkamiin dhiisa? Dhiifta bakka waa'ee jaalala isiitiin dhiifta fira waan nama biroo jaalatu dhalaa birootiin hariiroo uumadhu. Isiin isaan keessatti argaa bara dhalaa biraas akkoo natti dhiyaachuu dhabdee miti bara maalita akkuma ani isee jaalladhu kan namni na jaallatu hedduu jiraachuu mala bara namni dhufee afaan baasee na gaafates jira hedduun isaanii jiru garuu immoo bakka intala sanaa naa gahuu hin dandeenye maaliif akka ta'e hin beeku. Boleeskii yaati dhiiran isin dhalaadha bara dhalaan immoo takka murannaan beeku murattee mammasi osoo inni usii dhiisan marga isii hojii jiraatu dandeeta? Ni dandeeta? Natti ni dandeeta? Ammallee immoo sitti tola? Dhimma natti hin tolu akkamitti waan dhiis qaba qafira waan si fayyadu tokko maal gochuuf cinni tasammuudhaan faayidaa maalis qaba dhukkubsitee mataan si bu'aafatu malee maal bar nyaata otoo ta'e yoo si toluu dhabe of jalaa fuuta kuni nyaata hin taane maalii hin taane akkamitti akkuma itti dhiisuun dhabe bar bakka sii galee ilmoon namaa
waan tokko dhiisu waan fedhe dhiisuu danda'a. Ati murteessinaan dhiisuu dandeetta. Dhiisii akii dhalaa biroo wajjaasai waa'ee jaalalleessi dhiisi. Isimaa dagadhu viidiyoo si wajjira illee haqa barbaachisaa ta'e. Mindi waan dhiirti waa meeqa bira kuttaati kana jabaa gootiitti waan nyaata. Awwa mataan illee nama dhukkubsini. Si galee waan kana dhiisuu qabdaa yaadini. Dhage. Yaadini gabbai godinyoota keetiin firii ta'e akka duraanitti dalagi waan biroo diraamaa dalagi maal dalagi dhiis kaa odii isaati dhaltoota akkatti jecha kan qotaala haala takka jala sagalee hin jirti biroo naannoo ta'uu naannoo. Dhageetta waan tokko osoo siime namni mudannoo jaalalaa waan hin qabne hin jiru si galee ani jaalalarraa jechuun amma dura gizee na ani jaalalti dhugaadha gizee takka nama qabdu beektaa jaalaloonni yoomtuu gizee takkitti si qabdi. Ani jaaladhee mucatti ani jaaladhe duuta naan jedhanii namni naddoo guddanyaan isii sunillee na jaalatte beektaa waliin haafanii bilbila isii bilbila kiyya keessaa hidhe bilbila kiyya isii keessaa hidhe suudira nadda walte duuta naan jedhe ani taaziyaa guyyaa sadii taa'e warra wajjin galu hunda wajji booye garuu mucattiin sun ni jirti. Akira isii saniin waliin argan ammallee immoo gaafaas dhufu tabirootiif dhufan si gala. Eegasii amma tabiroo fuudhe caaltu tana ta duraan dhufeef dhiisee tabiroo bute garuu taasii taasan caaltu argata ta'ayyuu caaltu rabbi sii kennuu danda'a. Ati wanni mataa si dhukkubseetiin hiraartee cinqabtuu waan tokko jiru ati guyyaa 40 isii dagachuun mee guyyama diidama wayi mukor takkan dagatte rabbi kadhu salaati yaa rabbi narraa balleessi jedhiiti malee kana gadduun qabdu waan ta'eef amma namni illee ilaalan walaalee akkatti mataa buuftu namni ilaaleetiin maal taate ijoolleen jaa kadha kadha ta'e dhagay wanni siin jiru kanaa jecha hamilee siin cabanii viidiyoo dalagoo amma sii bardas jira si galee sii yuudas jira maaliif siin jireenya fi jiraataa yoo namni akkatti jaalala isiitiin miidhamu qaana akkatti na jaalatamaa isin jettee qaala'uu dandeetti. Bora siima dhagay kaawwa maa qoqaa na galta lafaan na qoqqoo geessutti taata. Dhaga'uu jira. Iya si bakka dhiisi murteessin. Dhiisii siin jedhamu. Bora. Maal cinqina kana. Si. Abo. Amma si argitee beektaa qoyaa si bira deemu. Argitee beektaa? Argitee beektaa? Maa inni rawan si waan birootu jira. Si. Wara. Aboo kai yaa kee waan ta'iniiti maal taati? Badiiti. Kaati kadhalaa jecha kan taatu so wanta biroo taatu akkam. Barsi haa kai isii dha yookaan ta'uu qabu. So dubartiidha malee yeroo hedduu kan miidhamu dhiirtii yoo jaalaltee miidhamtillee hojii jiraatanillee bakka rakkoo kan qabu jantaadha. Mo durbummaa kenniteef. Maal jennarees waan mataa nasi qaban namni jaalatee dhiisa. Dhiirtii bira durbummaa ni qabdi bari. Dhalaa yoo dhalaa isii malee dhalaa biroo argitee hin beekne ati amma ijaan lafa arguu hin dandeetti. Sanii fi kayya amma naariiniiti ani inoo viidiyoo osoo waraabaa jira. Wanni viidiyoo waraabeef illee akka lammuu waan kanatti akka deemneef dalagaa biroo dalagadhu. Si galee? Dhagay. Awwa si gorsaa jira bara kana maan. Kayida karallee bakka amma beeluti. Waa'ee isii dhimma isii keessaa bahe. Kunis hin fayyadu bakka. Jireenya keetiif illee hin ta'u. Maatimmaan keetii yoo si argimaa jira sheemidha kun. Goddanyoonni kee maas hin jira. Ati nama akkana jiru taateeti. Naa hin hatu bannaati. Dhalaa ammoo dhalaa yeroo ammaa tana kan hin galchatu guyyaa takka. Wara maa fuula dhoofata. Nuti naanna'u jira. Dhagay aduu keessaa kana aduu si labsaa. Ati dhiisii dhalaanuu sababa isii si baarti bara. Ayyuu jaaladha gowwaa taate bara. Ayyuu jaaladha jetteetiin waa yeroo malee osoo ayyuu hin fedhu amma boodaan illee jetteetiin wanoo jettee amma lakkoofsa kee namni gaafate meeqa jira dhalaanuu anumaan maal taate si. Aboo maal taatu jee Warak. 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 Bo.
ኮት ነው ወይ ኧረ በእናትህ ከእንትን ወይ ሲ wo ya şöyle var var si var wo apa mantap dia var si kung nagar kayo kamera nabi kay may kamera abu kabi